amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaban. Ijoolleen amantii filtee dhumte asitti ijoollee. Amantiin filamtee dhumte gaaf qabsooftu. Oromummaaf duutee miti. Namni naannoo kanaa baay'een Islaama. Namni naannoo Finfinneetii buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti. Way amantii jecha dhume namni Oromummaaf dhume miti. Biyya Oromiyaatiif dhume miti. Nama sanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaaddi gowwaan hundi. Qaawwa ofitti hin naqina. Wal dhaggeeffadha. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wannidha. Isin injiinii lamaan jeettii qabsoo kanaati amma. Maaliif? Kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa, wal gorfachaa, walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaachisa. Maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaadu. Jarattiin tun gadi hin jabeeffanne irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira jechuudha. Kana garuu tokkummaa keenyani mootummaan tun laaftu. Ummanni Oromoo garuu cima. Ummanni Oromiyaa cima. Cimina ummataa kanatu yoo amma Abiy dhaqee achirra itti dhaadatu deengadda makalaakaa abdateen seena. Gaafa wattaaddaroon itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate. Burraayyuu yaammate bara. Dodola yaammate jechuu bara nama biraatii miti. Anis saataatu Abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannu mi guddaa ka qabnu. Isinii fi Rabbi qofa abdanneeti ka dubbannu jechuudha. Ka Rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti. Akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu. Feesbuukiin akka harcaafne sanitti arrallee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka uummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibdu. Ce'umsa kana bakkaan gahuudhaaf humni kan jiru qeerroo kan harka. Humni kan jiru isin harka jechuudha. Akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taate. Akka immoo nu hin bitamne beekaa namni jijjiirama. Namni jijjiirama. Rabbi malee namni jijjiirama. Kan mana irra isin dura dhaabatu kun boru isitti gara galuu danda'a. Dubbii garaati, dubbii waan biraati. Nullee akka kararraa mayne. Akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya uummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan. Akkamitti mirkaneessitan? Tokkummaa keessaniin. Cimina keessaniin. Bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa, bakka dogongora nu dura dhaabachaa, tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha. Ka onnee qabu san gabricha jaba. Yoo ammoo isin qoqqoodamtani namni siyaasaa akka naggaadeeti. Yoo ta'eef jumlaan gurgura. Yoo gaafa gabaan ooyite gaafa gabaan ooyite jumlaan gurgura. Gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena. Gabaan Oromoo ooyite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as baya. Gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata. Jumlaan malee chirichaaroo ifeetani. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsadhaa warra totola baay'ee isin jaalanna. Haga tokko namoota qopheeffadhaatii dhimma reeffa jennarratti baay'inaan hin dalayna. Alatti ijoolleen xiqqoonni waan jechaa jiraniif amma qophiilee as jiran kana findhee deemna. Kaafan immoo televizyiina nama diishii isin jalaan diigani. Televizyiina walitti deebinaa hedduun isin jaaladhaa nagaa naa tura.